Hoggantoonni olaanoon Oromoo Dimokiraatik Paartii raawwii hojii ji'oota adeemsa jijjiramaa fi gaaffilee uummataa deebisuuf kallattii fi itti hojjetamu irratti guyyoota 5 magaalaa Adaamaatti mari'atanii jiru. Sirna xumura marii kanarratti durataan ODP fi Addawaayii fi Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi durataa itti aanaa ODP fi Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa gaaffilee hirmaattota irraa kaaniif deebii kennuun kallattii fuula duraas akeekanii jiru. Adeemsa jijjiramaa biyyaa eegalame keessatti hooggansi uummataa waliin jijjirama haalli itti hoogganaa jiru jajjabeessaa ta'uu fi hojiilee harcaatiin turan raawwachuu fi kutannoon jiru cimee raawwii keessatti ilaalame jedhan itti gaafatamaan waajjira jiddugaleessaa ODP Dr. Alamuu Simee xumura marichaa irrattis OBN'if ibsa kennanii jiru. Gaggeessitoonni sadarkaan jiran hundi qiixa hojjechuu dhabuun harcaatiin hojii raawwii keessatti akka mul'ates irratti walii galamee jedhan. Hanqina mul'ate kana furuu fi kallattii fuula duraa irrattis walii galamee jira. Kallattiin of duratti xiyyeeffannus tokko mariidhuma hamma hawaasa bal'aatti gadi buusuu marii kan amma hawaasa bal'aatti gadi buusuu qabna. Kan lammaffaa immoo bakka hanqina laalle kanatti bakka hanqinni hooggansa waldura walqixxee tarkaanfachiisuu dide kana leenjiidhaan guutuudhaaf leenjiin babal'aanis itti aansee kan gaggeeffamuu fi filannoo biyyaalessaa fi naannoo bara dhufu gaggeeffamuufis qophiin garanuma jalqabamuun akka irra jiraatu hooggansi keenyas kanaaf qophii barbaachisu akka of godhu irratti waliigallee waltajjii keenya kan xumurachuudha. Dhimmoota irratti walii galamee hojiitti jijjiiruun gaaffilee uummataaf deebii kennuuf hojjechuu qabus jedhan. Keessumaa dargaggootaaf hojii uumuu fi hojii uumuun dhimma xiyyeeffannoo hojii isaanii jalqabaa ta'uu akka qabus eeranii jiru. Tokkummaa fi waliin qabsaa'uun jarmiyaalee Addawaayii jidduu jiru yeroo ammaa kana sadarkaa maalirra jira gaaffii jedhu OBN dhiyeesseef Dr. Alamuun deebii kennanii jiru. Ololli adda addaan jiraan beekna hundi keenya iyyuu beekna uummanni siin beekaa garuu akka Addawaayiitti wanni sirriitti hubatamuu qabu tokkummaan Addawaayii ammas akkuma cimettira ammas akkuma cimetti qofa odoo hin ta'in hanqinoota duraan yaadni bakka tokko maddee kuun akka fudhatamu jiru hundi sirraa'ee paartiin kun akka Addawaayiin seera dambii Addawaayiin ittiin ijaarame bulaa kan jiran socho'aa kan jiran yoo jenne amma bilisummaan isaanii eeggameeti dhimma walootiif walitti dhufanii waliin mari'atu. Amma bilisummaan sun bakka adda addaatti mul'annaan akka tokkummaan keenya diigameeti warri yaadan jiru. Inumaan cibe Addawaayiin dhugaa jechuun kana hanga ammaatti dhimma walitti irratti Addawaayiin mari'atee bakka itti garaagarummaadhaan bahin jiru. Bakki itti wal dhabee bahin jiru. Waliin mari'atee biyya waliin gaggeessaa jira. Garaagarummaan tokkoyyuu hin jiru jechuun marii irratti namni yaada garaagaraa kaasee mari'atu jechuun miti. Ololaan adeemsa fi ODP jidduu garaagarummaa jira waan jedhamu sun inni ololaa of geejjiba. Paartiiwwan kun akkuma kaleessa jijjiirama waliin fidanitti har'a jijjiirama kan waliin itti fufsiisuudhaaf waliigaltee cimaadhaan tokkummaa cimaadhaan waliin socho'aa jiru.